السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشما هركفوني. واو 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 فؤاد الناس في مكان الصلاة مكان الصلاة. بقى ربين كان سنجي كان ملكي كان جمتشو سنين فاتوا سنين جنة. إيجا كان بتشامتي أسباستني سنة سراتنا أكنوا أجرسستن أبدي كمنا إن شاء الله أكسمان إتفوفا سنين جنة تداري جتشون قاف حالة كيسة قلتني نما جمتشي سوان جالون زرو أكسي حالة ديني كيسني حالة أكرب بنسني حججتي وديمتني جمتشورا لقى ربي كنافو وابرا كيسا قبي غربرا كيسا غلا باتي حلال كيسا كسيتي وقلتن نمتي تلتو كملكي ربي سني هاتاسسو سنين جنة واو نمتي تلتو جتي فستانا بيتشا أغرسيسو تونتين إيجا أسيوتي جتني جرتو أسيوتي مو أكسين dhugaatiin as baatanii nu agarsiistan abdii qabna shibrirriq jettanii demmiq jettanii waaw barana lama taatanii isa dhufummoo sadii taatanii jechuudha akkasi sadii maaliibbo afur ta'a isa dhufummoo akkana maashaallah baay'ee tokko namatti tola rabbi sina hamilkeessu guuzoo dafiitiin jenna akkasuma egaa sin aggaabbasu متى مشرا تقبلوا إلى ما شاء الله ما شاء الله آمين محمد آمين egaa ka gammadanii dhugaatti inshallah gammachuu keessan akka arginu rabbiin nu haa taasisu siniin jenna alfa mabruuk siniin jenneerra maahee fi asanillee inshallah karaa suufiin qabde kanarra mangada suufirra akka adeemtani abdii qabna jechuudha akkas tidaarii jechuun bareedaadha sodaatina itti galaalala mokora yoo mokora malee halaala ta'anii qarmatii jechuun bu'aa tokko hin qabu kanaafiyyuu keessa galaatii ilaala sinillee karaa isaan deemanii rafaana isaan deemanii siniin jedha فؤادي في صوفي ربين سنها ملكيسو ربين ولين ورسيسه سنها بوشو جنة إجا أكو مارجتني هر فستانا مرتي سار رجل صوفي في فؤادي جتورا إجا سرجين أسيوتي جتاجرو إن شاء الله ربين سنها تاسيسو جنة نما جمتشيسا نمتوكو تداريتي يوغلو bareedaadha qarmatti akkas jechuudha kanaaf diinii keessaniif illee waan gaariidha waan bareedaadha jechuudha kanaafuu itti fufaa guuzoo wadafiitiin jenna gaafa gammana maatiitii fuutee baatummoo in argina jennee abdii qabna amma hafeeyyuu mana maatii keessaa bakka keemema keessa gashanii fudhatanii ba'uudha malee mana maatii kaata dhiizame akkasi inshallah rabbiin sinaa hamilkeessu akka gammachuu sinii haa ta'u jenna karaa milkii sinii haa ta'u karaa gammachuu wariin wortanii waliin immoo haadha ilmaanii abbaa ilmaanii taatanii rabbiin sinii haa taasisu siniin jenna wara bula deebana jenneerra baay'ee tokko namatti toltu waan akkasiitii shaa jettanii waa hin hafne dhugaa dubbachuu fi akkasii gasuu fi suufii maraxa irra jirtu boodammoo akka diraama nuuniin jenne gaa
akka gizee kaanii diraamaa akka nuun hin jenne inshallah akka tidaariif deemtanii dhugaatti hin jira garuu immoo booda suufii kana uffattanii fustaana kanatti naxxanii dhuftanii immoo surprise nuun hin jenne wayin immoo hafee nuun hin jenne dhugaa jennee sin eeggataa jirra wanta ta'eef akka nuun fokkisiisne booda ani keessaan qabola sintu fide sintu immoo waa xiixxanennaan jechuu kooti boodarra waa xiixxanii jennaan kanaafuu amma akka kanatti yoo dhuftanii baay'ee tokko namatti tola egaa qalabatiin illee harkatti galee jira egaa dhugaa dubbachuu fi barana jaarsolii ergatee ture jaarsolii sanarratti immoo toofiqituyyuu jaarsolii maatii bira deemaa jiru makiinaatti naqee hangalattataa ture adagaa agarsiisa siqaayii keessa ture suufii nu gaafa sana dhugaa dubbachuu boocha boossee baay'ee tokko nama gaddisiisa egaa toofiqii waanumaan arganneef akka suufii harkatti deebisatu gaabbeeti harkatti deebisachuu barbaade suufiin immoo waan abdii kutee jireenya kee keessaa bahee fi waan fedhe dhufeetti aniifati walitti deebi'u hin qabnu murteesseenidha jettee diddee akka kanaan egaa duubarrallee fireendi isaayyuun dhufteeyyuu achumaan hafeeyyuu homtu hundinuu achiin hafee jechuudha diraamaan toofiqillee jechuudha. Kanaaf fu'aad siif hin ta'u fu'aad nama jireenya kee balleessu malee nama jireenya keef sii ta'u miti jedhee waan baay'ee haasaa ture jechuudha toofiqe kanaafuu anas sii ta'a malee fu'aad siif hin ta'uudha hani jechanne jedhee jechuudha kanas ta'e murteessitee itti galanii jiru inshallah asiyootti immoo sargii isaaniiti jennee abdii qabna egaa fustaana maraxataa jiru suufii uffatanii akka kanaan chab gochaa jiru har'a rabbiin isin haa milkeessu asiyoo keessatti siniin jenna dhugaa dubbachuu fi itti mudda barana samooniin barana mishirraa moo urgaa hundinuu daraaraan illee akka daraaraan amanti ni ta'e rabba saayitiin kun saayitii mishirraa jedhanii itti muddaa irraanfadhe iifatama akkasi maaheen illee hankeessan immoo yoo miree anfustaan uffattanii gaafa kamii laata buguutiitiin sin eegaa jirraa bara eeggis akkamiittiin sin eenna fustaana dhuffadhaa sinillee chab akkuma suufii kana jechuudha sinillee suufii itti naqaatii fustaanatti naqaatii kotta akkuma kan harka rukutaa sila maxxaawaqaa fi wayin immoo fustaana gurguraa agarsiisa akka hin jenne boor suufii akka kaan hin jenne boor malee soba akka hin jenne qaayidaan keessan warri tuufni kuni ajandaa as nu baastu yeroo hunda ajandaa bicha akka nuun goone dhugaatti daarii keessa akka waliin galtanii sirriimatti hin jira garuu immoo gara fustaanaatti immoo mattaawaqaa agarsiistu ta'e dhugaa keessa galtanii hin barreega qalabatiillee walitti kaa'aa jirtu. Beennu ajandaa nu hoomoshtanii gidduma maalumaafuu ajandaa nu gadhiistanii jirtu jechuudha akka nuti ashaboo mimmiixatti dabalu ashaboo mimmiixa sukkaara akkatti nannu mimmiin illee nama guba sukkaara akka nuti itti nannuuf achii gannu gadhiistanii nuti immoo sukkaaratti nannee gadhiisnaa jechuudha kanaafiyyuu boruu mattaawaqaa agarsiisnee fustaanni akka gurguramuuf nuun hin jenne dhugumatti daarii keessa galuu fi akka jettan abdii qabna egaa akka jaarsa ergattanillee jaarsi karaa irratti sin jalaantini jedhe qabatamaan arginee jirra kanaafiyyuu silallee asbaanii viidiyoo xeenyin jedhanii miti achumaan achi godhaniiti qabatamaan itti galaniiti gaafa sanadha. Egaa jaalalli keessanii jaalala milkiisanii haa ta'u jenna fu'aad wajjiniin egaa jaalala ho'aa keessa jirtu dhugaa dubbachuu fi waliin sina haa milkeessu waliin turaa bulaa siniin jenneerra asiniif maayeen illee akkasuma hankeessan illee eenna warafaa qabadhaa tartiibaan warafaa qabadhaa asanii yoo burukeen asan duraa fuudhu jedha. Asan immoo dura burukeenaa fuudhu jedha. Burukeen immoo hangafatu dura fuudhaa jedhee jira. Warafaa qabadhuu asan. Warafaa qabadhuuti
gara tidaaritti seenaaga. Fiqiranya nuti goddanyaadha malee fiqiranyaa keeti ani jetti gaafa aarte maayeen egaa. Gaafa dubbitti kaatan gaafa wal hiisisuutti ol gotan ani goddanyaa keeti malee maal keeti. Maaltu jiran bira akkas waliin jettu wanta ta'eefi. Kana keessaa baatii goddanyummaa maalummaa keessaa gala baatii jaarsaaf jaartii jedha akkas taataniif gara jaartummaatti deema gara tidaariitti jechuudha. Waan akkasiiti. Kana fakkaata gasuufiin keenya har'a kana beelloo kana gixximti gootee akkasitti waaw ibbidi jechaa jirti. Hawwii kee hundaa rabbiin siifaa istakakkalu hundaa yohaniti yaadde rabbi si milkeessu siin jenna dubish bishee koo bareedduu koo aizzoo ati fakkeenya eenyumaafiyyuudha. Dubartii keessaa cimtuu dubartii fakkeenya han namni sirratti fudhatudha yeroo hunda han takkaa gadi hin jenne harka laanne daffarte fuulduratti adeemti yeroo hunda jechuudha. Akkasii jabaadhuu siin jenna fakkeenya dubartiiti ati. Waan akkasiitii kana fakkaatti viidiyoon koo egaa sargii ajaa'ibaatu jira. Asiyootti nu eegaa jedhanii jiru. Asiyootti akka sargii nyaannuufi jechuudha. Asaniif maahin immoo warafaa qabatanii jiru. Warafaa qabatanii jiru jechuudha. Taraa eeggataa jiru jechuudha. Yoo suufiin karaa baastee itti galla jedhaniiti tartiibaan warafaa qabataa jiru jechuudha. Waan akkasiiti isiniin jedha. Dhugaatti warri dhugaa rabbii laayikii naa gootanii na jajjabeessitanii sabskiraayib naa gootan hundi keessanuu obbolaayiikoo galatoomaa isiniin jedha. Yadaragaችሁ ላይክ ሰብስክራይብ አመሰግናለሁ። በልቤ አመሰግናለሁ። አሁንም ላይክ ሼር አድርጉ አበረታቱኝ ይላለሁ ወንድሞቼ እህቶቼ በልቤ አመሰግናለሁ። ላይክ ያደረጋችሁ ሁላችሁም ካደረጋችሁ ደግሞ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ አድርጉ ይላለሁ። እንግዲህ መልካም ቆይታ